1.5 jijjiiramoota faalkaalee maatarii. Faalkaaleen maatarii adeemsa ho'a ofitti fudhachuun yookiin gadi lakkisuun faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti jijjiiramu. Faalkaalee maatarii kana yoo ilaallu, faalkaaleen maatarii yoo ho'a ofitti fudhatan yookiin ho'a ofirraa gadi lakkisanii faalkaaleen isaanii jijjiiramuu danda'a jechuudha. Gara birootti jijjiiramuu danda'a. Fakkeenya bishaanii yoo fudhanne, bishaan ho'a ofitti yeroo fudhatu yookiin yeroo ho'u maal ta'a? Gara gaasiitti jijjiirama. Faalkaan isaa dhangala'oo isa ture gara gaasiitti jijjiirama jechuudha. Akkasuma yoo firiijii keessa keenye immoo maal ta'a? Jajjaboo ta'a jechuudha. Jajjabootti jijjiirama. Kanaafiyyuu garaagarummaa ho'a ofitti fudhachuutiin yookiin ofirraa gadi lakkisuudhaan ofitti fudhachuutiin yoo jedhu, bishaan kana yoo bulluqsine gara gaasiitti jijjiirama. Gara gaasiitti hurkaan jijjiirama jechuudha. Ho'a ofirraa gadi lakkisuu jechuun immoo yeroo firiijii keessa galchinu sanatti jajjaboo boca qabaatee jajjaboo ta'ee yeroo ba'udha jechuudha. Jijjiiramni faalkaalee maatarii jijjiirama fiizikaalaati. Jijjiiramni faalkaalee kun duubatti deebi'aa fi qabeeyyii keemikaalaa maatarii kan hin jijjiirredha. Faalkaa isaanii kan yeroo ilaallu, fakkeenya akkuma bishaan fudhanne, bishaan yeroo ilaallu fiizikaala isaatu jijjiiramaa jechuudha. Jijjiirama fiizikaalaadha malee bishaan sun amma iyyuu bishaanumadha jechuudha. Wantichi deebi'ee gara bishaanitti jijjiiramuu ni danda'a. Isa jalqaba firiijii keessa galchinaan cabbii ta'ee ba'e kana deebisnee yoo ho'isne maal ta'uu danda'a? Gara bishaanitti jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu faalkaaleen isaa kun duubatti kan deebi'udha jechuudha. Qabiyyee keemikaalaa maatarii kanas hin jijjiiru. Bishaan kun yoo ho'isnee gara hurkaatti yookiin gara gaasiitti jijjiirre deebi'ee bishaan ta'uu danda'a. Keemikaalli isaa hin jijjiiramne jechuudha. Yoo cabbii ta'ee ba'es cabbiin kun keemikaalli isaa hin jijjiiramne jechuudha. Bishaanumadha ammallee. Garuu faalkaa isaatu jijjiirame jechuudha. Keemikaalli isaa hin jijjiiramne. Moodelli suudoo maatarii moodela saayinsawaa amaloota maatarii addeessuuf baay'ee barbaachisaa ta'edha. Sababni isaa amaloota maatarii faalkaalee hundaa irratti bifa ifa ta'een waan ibsuuf. Moodelii maatarii kana yoo ilaallutti, moodeliin maatarii salphaatti amaloota maatarii yookiin maatarii faalkaalee hunda bifa salphaa ta'een yookiin ifa ta'een waan nuuf ibsuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dabalataan maatariin faalkaa tokko irraa gara faalkaa birootti yeroo jijjiiramu, jijjiiramoota suudoowwan taasisan hubachuuf waan nu gargaaruufdha jechuudha. Jijjiiramoonni faalkaalee beekamoo ta'an baquu, qorruu, hurkuu, qabbanaa'uu, dippoozitaa'uu fi sablimaa'uu fa'a. Jijjiiramoota kana yoo ilaallu, jajjaboo kana ilaala. Jajjaboon kun yeroo baqu maal ta'a? Dhangala'oo ta'a jechuudha. Jajjaboon jalqaba akka cabbii sana fudhanne, cabbii sana yeroo baqsinu maal ta'a? Dhangala'oo ta'a jechuudha. Suudoon isaa kunis akka kanatti bakka tokkotti walitti qabamee kan argamu kun yeroo dhangala'oo ta'u xiqqoo tokko walirraa siqaa jechuudha yeroo baqu. Yeroo hurku immoo dhangala'oo kana yeroo hurkisiisnu immoo maal ta'a? Gaasii ta'a jechuudha. Yeroo gaasii ta'u akka kana walirraa faffaca'ee baay'ee walirraa faffaca'ee argamaa jechuudha. Deebisnee gaasii kana immoo maal goona? Yeroo qabbaneessinu maaltu uumama? Deebi'ee yeroo qabbanaa'u dhangala'oo ta'a jechuudha. Dhangala'oo ta'a yeroo qabbanaa'u. Deebisnee isuma immoo yoo qorrisiisnu maal ta'a? Gara jajjabootti jijjiirama jechuudha. Kana salphaamatti akkasiin galuuf bishaan fudhadhaa. Bishaan jalqaba cabbii isaa fudhadhaa. Cabbii isaa kana yeroo baqsinu maal ta'a? Dhangala'oo ta'a. Isa dhangala'oo ta'e kana immoo deebisnee yoo bulluqsinee hurkisiisnu maal ta'a? Gaasii ta'a. Gaasii mataa kana immoo fudhannee deebinee yeroo qabbaneessinu dhangala'oo ta'a. Dhangala'oon kun immoo deebi'ee yeroo qorru yookiin yeroo firiijii keessa galu jajjaboo ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin cabbii ta'uu danda'a. Jijjiiramoota faalkaa jajjaboo fi dhangala'oo. Jijjiiramni wantoota faalkaa jajjabootiin argaman gargaarsa ho'aatiin gara dhangala'ootti taasifamu baquu jedhama.
Jijjiiramni wanta faalkaa jajjabootiin argaman faalkaa jajjaboo kan ture gargaarsa ho'aatiin gara dhangala'ootti taasifamu baquu jedhama. Kana jechuun gargaarsa ho'aa yeroo jennu fakkeenyaaf bishaan yoo fudhanne bishaan cabbii isaa fudhanna. Cabbiin kun gargaarsa ho'aatiin yookiin ho'i itti ho'ee cabbiin sun gara dhangala'ootti yeroo jijjiiramu maal jedhama? Baquu jedhama jechuudha. Ni baqsine jedhama jechuudha. Gama birootiin jijjiiramni wantoota faalkaa dhangala'ootiin argaman annisaa ho'aa isaanii hir'isuun gara faalkaa jajjabootti jijjiiruu qorruu jedhama jechuudha. Karaa biraatiin immoo jijjiirama faalkaa dhangala'ootiin argaman annisaa ho'aa isaanii hir'isuun gara faalkaa jajjabootti jijjiiruu qorruu jedhama. Kana jechuun dhangala'oo kana fudhannee dhangala'oo kana yeroo baay'ee qorrisiisnu maal ta'a? Jajjaboo ta'a jechuudha. Yookiin qorrisiisuu jechuudha. Kana jechuun jijjiiramoota faalkaa dhangala'oo fi gaasotaa. Wantoota faalkaa dhangala'ootiin argaman gargaarsa ho'aatiin gara faalkaa gaasiitti jijjiiruun hurkuu jedhama. Kana jechuun dhangala'ootiin wanta argaman tokko gargaarsa ho'aa yookiin ho'isnee wanticha ho'isnee yeroo faalkaa gaasiitti jijjiirru maal goone jedhama? Inni hurkisiisnee jechuudha. Kanaafiyyuu wanti kun hurkuu jedhama jechuudha. Gama birootiin wantoota faalkaalee gaasiitiin argaman annisaa ho'aa isaanii hir'isuun gara faalkaa dhangala'ootti jijjiiruun qabbanaa'uu jedhama jechuudha. Kana jechuun gaasii kana gara dhangala'ootti jijjiiruuf maal gochuu qabna? Qabbaneessuu qabna jechuudha. Yookiin yeroo qabbaneessinu gara dhangala'ootti jijjiirama jechuudha. Dhangala'oo kana immoo deebisnee yoo hurkisiisnu yookiin ho'a isaa daballu gara gaasiitti jijjiirama. Jijjiiramoota faalkaa jajjaboo fi gaasotaa. Wantoota faalkaalee jajjabootiin argaman gargaarsa ho'aatiin kallattiin gara faalkaa gaasiitti jijjiiruun sablimeeshinii jedhama. Wanta jajjabootiin argaman tokko immoo gargaarsa ho'aatiin kallattiin gara faalkaa gaasiitti jijjiiruun sablimeeshinii jedhama. Kana jechuun jajjaboon kun gara dhangala'ootti jijjiirama. Dhangala'oon kun immoo deebi'ee gara gaasiitti jijjiirama ture jechuudha. Amma garuu jajjaboo kana kallattiidhaan utuu dhangala'oo hin godhiin gara gaasiitti kan jijjiirru maal jedhama kuni? Sablimeeshinii jedhama jechuudha. Sablimeeshinii jechuun jajjaboo kallattiimaan gara gaasiitti yeroo jijjiirru jechuudha. Gama birootiin wantoota faalkaalee gaasiitiin argaman kana kallattiin gara faalkaa jajjabootti jijjiiruun immoo dippooziishinii jedhama. Gaasii kana immoo deebinee utuu dhangala'oo hin godhiin kallattiimaan gara jajjabootti yeroo jijjiirru maal jedhama? Inni immoo dippooziishinii jedhama jechuudha. Gilgaala 2.1 Gaaffilee armaan gadiitiif deebii sirrii ta'e filachuun deebisi jedha. Tokkoffaa irratti kan armaan gadii keessaa amala suudummaa maatarii kan ibsu isa kamii jedha. Amala suudummaa maatarii jechuudha. Amala suudummaa maatarii kana kan ibsu dheerina yoo fudhanne irratti dheerinadha. Baarratti hanga caa rukkina daa halluu jedha. Halluu wanta tokko yoo fudhanne halluu wanta tokko halluunsaa yookiin wanti kun jajjaboodha yookiin dhangala'oodha jedhee nu ibsuu hin danda'u. Hangisaas hangisaa guddaa yoo ta'e yookiin xiqqaa yoo ta'e hangasaa ilaallee amala suudoo kanaa adda baasuu hin dandeenyu jechuudha. Dheeraadha yoo ta'es dheerina isaa ilaallee adda baasuu hin dandeenyu. Kanaafuu maal ta'a? Rukkina ta'a jechuudha. Rukkinni jajjaboo maalidha? Guddaadha. Kan dhangala'oo maalidha? Giddu galeessadha. Kan gaasii immoo yoo ilaallu baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaafiyyuu rukkinni kan jajjaboo guddaa, kan dhangala'oo giddu galeessa, kan gaasii immoo xiqqaadha. Kanarratti hundaa'uun rukkinni isaanii guddaadha yoo ta'e jajjaboodha jechuu dandeenya. Giddu galeessadha yoo ta'e immoo dhangala'oodha jechuu dandeenya. Xiqqaadha yoo ta'e immoo gaasiidha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu kanarratti hundoofne amala suudoo kana baruu dandeenya jechuudha. Kanaafiyyuu deebiin maalidha? Caadhaa jechuudha. Kanaafiyyuu caarratti deebisna. Lammaffaa wantoota armaan gadii keessaa maatarii kan ta'e isa kami? Maatarii kan ta'e isa kami jedha as keessa? Biyyee irratti biyyeedha. Baan
dhugaatii lallaafaa, c ashaboo, d hunduu deebiidha. Maatarii jechuun maal jechuudha jenneerra hanga kan qabu yookiin qabee kan qabu kamiyyuu maatariidha jechuudha. Yookiin wanta arguu dandeenyu wanta arguu dandeenyudha taanaan wanti sun maatariidha jechuudha. Kanaafiyyuu biyyeen maatariidha, dhugaatiin lallaafaas maatariidha, ashaboonis maatariidha. Kanaafiyyuu maal ta'a? Hunduu deebiidha jechuudha. Deebiinsaa daadha. Kan itti aanu wantoota faalkaalee jajjabootiin argaman ilaalchisee kan sirrii ta'e isa kami jedha. As keessa kan sirrii ta'e filannaa jechuudha. Bocaa fi qabee mataa isaanii qabaachuu jedha. Amma faalkaalee jajjaboodha jechuudha. Faalkaalee jajjaboo kana wanta faalkaalee jajjaboo ta'e kana kan ibsuu danda'u kan armaan gadii keessa isa kamidha jedha. Bocaa fi qabee mataa isaanii qabaachuu. Faalkaaleen jajjaboon kun bocaaf qabee mataa isaanii qabu jennee yoo ilaallu, bocas qabees mataa isaanii qabu jechuudha. Boca fakkeenyaaf dhagaa yoo fudhanne, dhagaan boca mataa isaa qaba, qabees qabee mataa isaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu arra kan jiru sirriidha jechuudha. Aan sirriidha. Baarratti rukkina dhangala'oo caalaa qabaachuu. Faalkaaleen jajjaboon rukkinni isaanii maalla jenneerra guddaadha jenneerra jechuudha. Guddaa waan ta'eef rukkinni isaanii kan dhangala'oo immoo giddu galeessadha jenneerra. Kanaafiyyuu kan jajjaboo kan dhangala'oo caalaa rukkinni isaanii guddaadha jechuudha. Kanaafiyyuu kunis dhugaadha jechuudha. Caarratti kan hin summuugamne ta'uu. Summuugamuu isaanii yeroo ilaallutti immoo faalkaaleen jajjaboo salphaatti hin summuugamanii jenneerra. Kan dhangala'oo xiqqeenyaan summuugamuu danda'u jenneerra. Kan gaasii immoo yoo ilaallu baay'ee summuugamuu danda'u jechuudha, yookiin salphaatti summuugamuu danda'u. Kanaafiyyuu kunis kan hin summuugamne ta'uu yoo jiru dhugaadha jechuudha. Daarratti hunduu deebiidha jedha. Maalla deebiinsa? Hunduu deebiidha isa jedhudha jechuudha. Maaliif? Hundi isaanii sirrii waan ta'aniif. Arfaffaa waa'ee wantoota faalkaalee gaasiitiin argamanii ilaalchisee kan dogoggora ta'e isa kami jedha. Faalkaalee gaasiitiin waa'ee faalkaalee gaasii yoo ilaallu, faalkaaleen gaasii aarratti salphaatti ni yaa'u jedha. Ni yaa'u yeroo jedhu salphaatti iddoo tokko hin taa'anii salphaatti yaa'uu danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu sirriidha kun. Qabee fi boca murtaa'aa hin qaban. Qabees bocas murtaa'aa hin qaban jennee ilaallee irra ture, kun sirriidha jechuudha. Kunis bocas qabees murtaa'aa ta'e hin qabanii jechuudha. Waanuma qabee boca isaanii yoo ilaallu waanuma arganitti guutanii taa'u malee boca murtaa'aa hin qabanii jechuudha. Rukkina jajjaboo fi dhangala'oo caalu qabu. Rukkina isaanii yeroo ilaallu immoo jajjaboo fi dhangala'oo kan caalu qabu jedhe. Rukkina isaanii yeroo ilaallutti maal jennee ture? Rukkinni kan jajjaboo guddaadha jenneerra. Kan dhangala'oo immoo maalidha? Giddu galeessadha. Kan gaasii immoo xiqqaadha jenneerra. Kan jajjaboo guddaadha, dhangala'oon giddu galeessadha, gaasiin immoo xiqqaadha. Kana yoo ilaallu rukkina jajjaboo fi dhangala'oo caalu qabu. Rukkinni gaasotaa maalla jenneerra xiqqaadha. Asirratti garuu kan dhangala'oo fi jajjaboo caalu qabu jedha. Kan dhangala'oo fi jajjaboo guddaa fi giddu galeessadha. Kanaafiyyuu caaluu hin danda'u jechuudha. Isaa gadidha malee. Kun sobadha jechuudha. Kan caarratti argamu. Kun sirrii miti. Deebiin hin kennamne jedha. Maalla faalkaalee gaasiitiin kan argaman ilaalchee kan dogoggora ta'e isa kami waan jedhuuf, kun caarra kan jiru kun dogoggoradha jechuudha. Kanaafiyyuu caagoon. 5. Maatarii faalkaa dhangala'ootiin argamu ilaalchisee kan sirrii ta'e isa kami? Faalkaa dhangala'oodha kun immoo faalkaa dhangala'ootiin kan argamu. Boca murtaa'aa hin qaban garuu bakka murtaa'aa hin qaban garuu boca murtaa'aa qabu jedha. Dhangala'oo yeroo ilaallutti dhangala'oon boca murtaa'aa hin qabu jenneerra jechuudha. Boca murtaa'aa hin qabu. Waanuma itti naqnetti guutee ta'a malee boca murtaa'aa hin qabu. Kanaafiyyuu kun sirrii miti. Boca
meeshaa keessa jiranii qabachuu ni danda'u. Boca meeshaa keessa jiranii qabachuu ni danda'u jedha. Kana jechuun wanta tokkotti fakkeenyaaf burcuqqootti yoo naqne dhangala'oo burcuqqootti yoo naqne bocuma burcuqqoo sanaa qabatee taa'a. Yoo haayilaandiitti naqne bocuma haayilaandii sanaa qabatee taa'a malee boca mataasaa hin qabu. Kanaafiyyuu kun boca meeshaa keessa jiranii qabachuu danda'u kan jedhu kun sirriidha jechuudha. Caa rukkina jajjaboo fi gaasii gadii qabu. Rukkina isaanii yeroo ilaalletti jajjaboon guddaadha, dhangala'oon giddu galeessadha, gaasiin immoo xiqqaadha jedha. Kun immoo rukkina jajjaboo fi gaasii gadii qabu. Rukkinni isaanii giddu galeessadha jenneerra dhangala'oon. Kun immoo kan gaasii gadii qabu jedha. Gaasiin baay'ee xiqqaadha. Kanaafiyyuu kun sirrii miti jechuudha. Sirrii miti. Hunduu deebiidha jedha Daani. Hunduu deebiin ta'uu hin danda'ani. Kan sirrii ta'u maalidha jechuudha? Baadhaa jechuudha. 6. Wantoota armaan gadii keessaa tempireechara dareetti faalkaa jajjabootiin kan argamu isa kamiin? Wantoota armaan gadii keessaa tempireechara dareetti faalkaa jajjabootiin kan argamu bishaan yoo ilaalle tempireechara dareetiin bishaan kun dhangala'oodha jechuudha. Dhangala'oodha. Zayitis yoo ilaalle zayitiinis dhangala'oodha. Aannanis dhangala'oodha. Kan jajjabootiin argamu maalidha ree? Cirrachadha jechuudha. Cirrachi jajjaboodha. Warri kaan yoo ilaalle tempireechara dareetiin yoo ilaallutti hundi isaaniiyyuu dhangala'oodha jechuudha. Kan itti aanu 7ffaan faalkaalee maatarii armaan gadii keessaa boca mataa isaa kan hin qabnee fi bakka murtaawaa kan qabu isa kami? Faalkaalee maatarii armaan gadii keessaa boca mataa isaa kan hin qabnee fi bakka murtaawaa kan qabu isa kami? Boca mataa isaa kan hin qabne maalidha? Boca mataa isaa kan hin qabnee fi bakka murtaawaa kan qabu. Kana jechuun jajjaboo yoo ilaalle jajjaboon maalidha? Boca murtaawaa qaba jajjaboon. Kun immoo boca murtaawaa kan hin qabne waan jedhuuf aan sirrii miti jechuudha. Aarra kan jiru deebii ta'uu hin danda'u. Baarratti yoo ilaalle boca murtaawaa hin qabu yookiin dhangala'oon boca murtaawaa hin qabu jechuudha. Bakka murtaawaas qabachuu danda'a. Kanaafiyyuu baan boca mataasaa kan hin qabnee fi bakka murtaawaa qabachuu danda'a. Kun sirriidha jechuudha. Gaazii yoo ilaalle gaaziin boca mataasaa hin qabu jechuudha. Waanuma keessa seenetti guutee ta'a malee boca mataasaa hin qabu. Gaasiin bakka murtaawaa qabachuu hin danda'u jechuudha. Dhangala'oo yoo ilaallu dhangala'oon wantuma itti nammetti qabatee ta'a yookiin boca isaa qabatee ta'a. Garuu gaasiinis akkas miti waan ta'eef deebiin isaa maal ta'a? Baadha jechuudha. 8. Adeemsa sablimeeshiniitiin wanta tokko kan jijjiiramu. Adeemsa sablimeeshiniin wanti tokko kan jijjiiramu jajjaboo irraa gara dhangala'ootti, jajjaboo irraa gara gaasiitti, dhangala'oo irraa gara jajjabootti, gaasii irraa gara jajjabootti. Sablimeeshinii jechuun maal jechuudha jenneerra? Sablimeeshinii jechuun dhangala'oo jajjaboon tokko jira taanaan jajjaboo kana kallattiidhaan osoo dhangala'ootti hin jijjiirin maal gochuu jechuudha? Osoo dhangala'ootti hin jijjiirin gara gaasiitti jijjiiruu jechuudha. Jajjaboo gara gaasiitti jijjiiruudha. Kanaaf yoo asirraa aarratti jajjaboo irraa gara dhangala'ootti jira. Jajjaboo irraa gara dhangala'ootti yeroo jijjiirru maallaa ho'isuudhaanidha jechuudha. Jajjaboo irraa gara dhangala'ootti kan jijjiirru. Kanaafiyyuu aarra kan jiru sirrii miti. Jajjaboo irraa gara gaasiitti. Jajjaboo irraa gara gaasiitti sirriidha. Suma amma jennedha. Dhangala'oo irraa gara jajjabootti. Dhangala'oo irraa gara jajjabootti maal gochuudhaanidha? Qorrisiisuudhaanidha. Qorrisiisuudhaan jijjiirama. Kanaafiyyuu caarra kan jiru sirrii miti jechuudha. Gaasii irraa gara jajjabootti. Gaasii irraa gara jajjabootti kan jijjiiramu maal ta'uudhaanidha jenneerra? Diippoozishiniidha jechuudha. Diippoozishiniidha. Kanaafiyyuu deebiin maal ta'a? Kun sablimeeshinii hin ibsu. Kanaafiyyuu deebiinsa baadhaa jechuudha. 9. Adeemsi maatarii faalkaa dhangala'oon argamu gara gaasiitti jijjiiruu. Adeemsi maatarii faalkaa dhangala'oon argamu gara gaasiitti jijjiiruu. Dhangala'oo tokko jira taanaan dhangala'oo kana gara gaasiitti yeroo jijjiirru akkam gochuudhaanidha isa jiru.
dhangala'oo sana gara gaasiitti kan jijjiirru A hurkisiisuudhaan, B qabbaneessuudhaan, C baqsuudhaan, D qorrisiisuudha. A yeroo laallutti A'n hurkisiisuudhaan jedha. Hurkisiisuudhaan dhangala'oon gara gaasiitti hurkisiisuudhaan ni jijjiiramaa jechuudha. Kanaafiyyuu A'n sirriidha. B qabbaneessuu jedha. Qabbaneessuun maal qabbaneessuudhaan gaasiirraa gara dhangala'ootti jijjiirama malee dhangala'oorraa gara gaasiitti hin jijjiiramu. Kanaafiyyuu sirrii miti kuni. C baqsuudha. Baqsuun immoo jajjaboorraa gara dhangala'ootti jijjiiruudha. Kanaaf kunis sirrii miti. D irratti qorrisiisuudha. Qorrisiisuudhaan immoo dhangala'oo gara jajjabootti jijjiira. Kan inni gaafate garuu dhangala'oo gara gaasiitti waan jedhuuf dhangala'oo gara gaasiitti jijjiiruu kan dandeenyu maaliinidha jechuudha? Hurkisiisuudhaanidha jechuudha. 10 akka poostilootota tiyoorii suudoo maatariittis himni sirrii ta'e isa kami? A maatariin hunduu suudoo xiqqoo irraa tolfame. B suudoowwan maatarii gidduu humni ni jira. C suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan duwwaan ni jira. D suudoowwan maatarii walitti fufinsaan sochii irratti argamu. Hunduu deebiidha jedha. A yeroo ilaallu maatariin hunduu suudoo xiqqoo irraa tolfame. Kun dhugaadha jechuudha. Maatariin hundiyyuu suudoo qaba. Suudoo xixiqqoo ta'e irraa tolfame jechuudha. B suudoowwan maatarii gidduu humni ni jira. Kana jechuun humna wal harkisuutu jira jechuudha. Garaagarummaan hamma wal harkisuutiin haa jiraatuyyuu malee humna wal harkisuu qabaa jechuudha suudoowwan maatarii tokko keessa jiru. C suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan duwwaan ni jira. Suudoowwan maatarii gidduu bakkeen duwwaan ni jira jennee ilaallee turre yeroo darbe, kunis sirriidha jechuudha. Suudoowwan maatarii gidduu bakkeewwan duwwaan ni jira. Kunis sirriidha. D suudoowwan maatarii walitti fufinsaan sochii irratti argamu. Sochiin yeroo hunda suudoowwan maatarii keessa sochiin ni jira jechuudha. Kunis sirriidha jechuudha. Kanaaf maal ta'a deebiinsaa? Hunduu deebiidha kan jedhudha jechuudha deebiinsaa.